Qaccee kafana koo Oromoota Baalee nutu waliif kabana nutu waliif caale. Waan jettu qabdi. Okay, adeeraan waa'ee calbaasii irraa mo'achuu keessatti akkasumas dhaamsa qabdi. Isin gaa dhageenyu adeeraan. Maddi Olaabuu iddoo dhalattoota gootota Baalee kanneen akka Waaqoo gootuu fa'aa biqilchiteedha. Maddi Olaabuu gubbaarraanis immoo sikkoof mandoon jira. Firoottan ilmaan Baalee kan taatan hundeeffama waldaa Maddi Olaabuu irratti argamtanii hundi keessanuu waamicha kabajaa isiniif godhame awwaattanii akka seenaa fi maanguddootni irraa hubatanitti Maddi Olaabuu jechuun jecha lama irraa kan dhufedha. Isaanis Abbaa Booraatu Latira Yaadisaa Harargee Bal'oonaatu Latira Yaadisii Madda Walaabuunaatu Latira Yaadisii. Obbo Zaakiin yeroo dhibba tokko obboloonni kennaa aanaa yookaan godina Iluu Abbaa Booraarraa dhufan nuti argamanii jiranii isaanis naaf galatoonfadhaa isiniin jechuu barbaada.